Shama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin nagaa fayyaa jirtu. Egaarras qophii kaampaanii Saharaa irratti isiniif ibsuu barbaanne jechuudha. Kaampaanii kanarrattis dafnee akka tattaafannee jechuudha keessaa bu'aa argannu jechuudha isiniif fideera jechuudha. Yeroo dhiyoo kanatti kan eegaledha jechuudha biyya keenya kana keessatti jechuudha. Inni kun jechuudha AdSense promotion jedhama jechuudha. Inni kun bal'inaan jechuudha online marketingii kana jechuudha promote godhuudhaaf kan hojjetudha jechuudha. Inni kun jalqaba jechuudha irra wanti inni kun jechuudha wantoota isa adda godhus hedduutu jira jechuudha. Akkasumas appiiwwan isaatiis ni jiran jechuudha. Akkuma Infinity Poweris akkasumas Grace Farm irratti appii isaanii buufannee hojjennu sanatti jechuudha. Akkasumas manaajarii qaba jechuudha. Inni kun manaajaraa wajjin wal arguudhaafis isa kanas akkaataa itti wal arginus isinitti argisiisa. Akkasumas koppii gootanii namoota affeeruu qabdan yeroodhaan jechuudha. Kun kan isa adda godhu jechuudha. Infinity irraa yeroo nama affeeran taaskii nuti argannu yookaan reading yookaan bu'aa boonasii sana argannu jechuudha baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf isa kanarrattis akka xiyyeeffannuuf jechuudha. Wantoota haarawatan dafnee jalqaba irratti hojjennee jechuudha keessaa bahuufis nama akka hin rakkisnetti hojjechuu qabna jechuudha. Kanaan dafeen isiniif himuu barbaade waan ta'eef jechuudha. Galmooftuu qabdu jechuudha. Yeroo galmooftan paaswordii irraanfachuu dandeessu. Kanaaf yeroo liinkii isin keessattuu ani ammas isin irra deebiin isinitti himu namoonni hedduun keessaan jechuudha liinkii akkaataa ittiin godhatan jechuudha. Liinkii namuma arganii yookaan liinkii akkanumatti buufatan hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf liinkii nama konkoo nama na jala jiruun galmaa irraa yoo galmooftan rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif gama keessaatiin manaajeriinis wajjin ta'ee isiniif sirreessuun ni dandeenya jechuudha paaswordii jechuudha. Namoonni tokko akkanumatti isaaniif ergameef jechuudha. Akkanumatti isaaniif ergameedhaaf liinkii sanaan galmaanii erga seenanii paaswordiin isaaniif hojjechuu dida yeroo kana carraa isaan as keessatti hojjechuu qaban ni dhiphata jechuudha. Kanaafuu yeroo hojjettan liinkii namoota isin barsiisuu danda'an wantoota isa kanaa fakkeenyaaf wantoota paaswordiis ta'ee akkaataa ittiin sirreeffachuu danda'an hunda namoota muuxannoo itti qaban wajjin bareedaadha jechuudha. Kanaaf bifa kanaanii hojjechuu qabdan jedheen isiniif himuu barbaada jechuudha. Kanaaf jechuudha erga kana jennee mee akkaataa ittiin galmaa'anii fi aappii isaa akka argannu akkasumas bu'aalee inni xiqqashoo qabu jechuudha kan laallu ta'a jechuudha fi sirreeffama tokko wantoota waliin laallu ta'a na hordofaan isiniin jedha. Qaba kunuuti namoonni galmaa'uudhaaf deemtan jechuudha bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha register gochuudhaaf jechuudha. Yeroo kana asitti lakkoofsa bilbilaa keessan galchitu jechuudha duwwaa 9 jettanii wantoota barreessan hunda isaa asirratti barreessitu. Erga bilbila keessan barreessitan jechuudha yookaan asitti 9 gootanis barreessuu dandeessu. 9 yookaan duwwaa 9 ni ta'a. Kanaaf asirratti immoo wantoota asitti arginu akkuma Infinity yookaan Grace Farm irratti galmoofne jechuudha. Asuma irratti wantoota arginu kana barreessina jechuudha 65 garuu bakka paaswordii kanatti sirriitti xiyyeeffadha. Maal jedha suggest strong password. Paaswordii leetaris qabu akkasumas nambaris qabu osoo barreessanii bareedaadha jechuudha. Namni akka seenuu hin dandeenyetti barreessuu qabdu jechuudha. Isaan lamaan kana wantootuma asirratti barreessan asirrattis barreessitu jechuudha. Asirrattis wantootuma asirratti barreessan barreessitu. Erga xumurtanii jechuudha confirm registration gootu jechuudha. Confirm registration erga gootanii xumurtanii jechuudha. Isa kana isiniif fidaa jechuudha. Erga bifa kanaan xumurtanii barreessanii jechuudha. Bifa kanaan isiniif fida. Yeroo kana lakkoofsa bilbila amma galchitan sanaa fi akkasumas paaswordii isaa asitti galchitu. Paaswordii amma reefu yeroo lama itti barreessinee confirm goone sanaan jechuudha. Bifa karaa lamaan kanaan erga xumurree booda jechuudha gara weebsaayitii isaanii yookaan kaampaanii aappii isaaniittis nu geessuu danda'a jechuudha. Kun akkuma argitan ani asitti nagalchee jira jechuudha. Erga galmooftanii aappis akkaataa itti buufattaniin isin argisa. Ani amma aappii seenee jechuudha. Aappii keessan jira jechuudha. Haala aappii itti buufattan isin argisa jechuudha. Kanaaf kanaan amma yeroo kana galmooftanii jechuudha. Erga galmooftanii user bakka jedhu kana dhuftan jechuudha. Bakka user jedhu kana cuqaastu yeroo takka. Erga userii kana cuqaastanii xiqqashoo olii gad deemtanii jechuudha. Download app bakka jedhu kana akkuma Grace Farm irraa buufachaa turretti download app kana cuqaasna. Yeroo download nuuf godhee notification isaa gama gadii kanatti nuuf dhufa. Gama gadii kana yeroo dhufe install akka goonutti tuqannaa jechuudha. Kanaaf yeroo kana appiinis nuuf bu'aa jechuudha. Inni biraa jechuudha ammas wanti asirratti gochuu qabdan tokko keessaa inni biraa bakka invite friend jedhu jechuudha. Namoota affeeruudhaaf jechuudha. Invite friend bakka jedhu isuma as jala jiru kan isuma kana bira jechuudha.
download bakka jedhu kana bira akkuma argitan isaan akkana cuqaasaa jiru kana cuqaastu yeroo kana invite friend keessan copy gootanii jechuudha. Copy gootanii namaaf geessuu dandeessan. Yoo feetanis scaaneriidhaanis namaaf erguu dandeessu. Karaa lamaan keessaa tokko ni dandeessu jechuudha. Faayidaan inni share gochuudha jechuudha. Friend jechuudha. Isa sanis isinitti argisiisa jechuudha. Bu'aa inni share gochuun isiniif qabu jechuudha. Bu'aan isaa guddaadha jechuudha. Keessattuu nama tokko yoo affeertan birrii 100 qabdu jechuudha. Nama tokko qofa affeeruudhaaf jechuudha. Kanaaf bu'aan isaa asirratti baay'ee guddaadha jechuudha. Kunooti akkuma argitan level 1 levelii kanarratti friendii nama tokko qofa yoo affeertan birrii 100 fudhattu jechuudha. Receive godhattu. Akkasumas nama 3 yoo affeertan nama tokkichaa kana wajjin 2-3 jedhee isiniif eegala jechuudha. Nama 2 asitti affeertu ammas birrii 500 fudhattu. Akkasuma nama 3 qabdu asitti nama 4 affeertu ammas nama 7 jechuudha walii gala. 3 asirra jiru ida'u nama asirratti idaatan 4 waliin 3 waliin 7 jechuudha. Birrii 1000 jechuudha. Bifuma kanaan jechuudha qaba jechuudha bu'aan isaa. Yeroo kana bu'aan biraa maal jechuudha? Referral bonusii kana yeroo fudhattan jechuudha parsantaa 8 fudhattu jechuudha. Wanta inni biteerra jechuudha. Wanta inni biturra dhaabbanne jechuudha. Promotion sanarra jechuudha. Wantoota AdSense sanaaf biturra hankeen fudhannaa jechuudha. Nama tokko yoo affeertan akkasuma birrii 100 isiniif himee jira jechuudha. Kanaaf namni isin affeertan san jechuudha. Namni isin affeertan san yeroo bitee jechuudha meeshaa tokko. Yookaan yoo inni paakeejii kana fakkeenyaaf paakeejii 1000 tokko bitee yoo kan fudhatte parsantaa 4 boonusii irraa argattu jechuudha. Parsantaa 4 irraa boonusii argattu. Yeroo hunda jechuudha parsantaa 4. Kanaafuu yeroo nama affeertan keessattuu namoota as keessatti hojjechuu barbaadaniif affeeraa jechuudha. Yeroo isaan san affeertan bu'aan keessan baay'ee dabalaa jechuudha. Bu'aan keessan baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Kanaafuu invite friendii kanas fayyadamuu qabdu. Ergasii wanta biraa kan isin hidhamu baanka bakka jedhu kana jechuudha. Baanka bakka jedhu kana akkuma argitan wantoota guutamuu qabu jechuudha. Akkaawuntii keessan kan commercial bank Itoophiyaa jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa fiddanii asitti galfattu maaliif save godhattu? Yeroo withdrawal gootan salphumatti withdrawal gootan jechuudha. As keessatti save godhattu jechuudha. Kunooti akkuma argitan ani asirratti sirreeffadheen jira. Isinis maqaa keessan lakkoofsa bilbilaa keessan akkasumas maqaa baankii sanaa jechuudha. Commercial Bank of Ethiopia jettanii akkasumas akkaawuntii keessan jalatti barreessitu ergasii binding jettuun jechuudha. Ergasii successful nuuf jedha jechuudha keessaa baana. Wantoota galmaa'uu qaban irratti isiniif xiyyeeffachaa jira jechuudha. Kanaaf jalqaba wanti godhuu qabdan xiyyeeffannaan keessan wantoota kanaa jechuudha. Wantoota jalqaba yeroo hojii kana jalqabuu eega barbaaddanii wantoota guutamuu qabu jechuudha. Inni kun isa kana erga guutaniin booda jechuudha tiimii keessan guddifachuu qabdu jechuudha. Akkuma argitan kunoo tiimii kanatti yeroo kana guddifachuu qabdu jechuudha. Wanti isin bituu qabdan wanta isin argisiisu keessaa akka asumaanuu jechuudha gabaabumatti erga kanatti argattanii jechuudha. Wanti bitan fakkeenyaaf package 1 200 fi 200 kan 4000 jira jechuudha. Add package yeroo kana cuqaasnu jechuudha. Good looks kun shurraaba akkasumas shamizii fi t-shirtiiwwan garagaraati jechuudha. Kan nuti asitti advertise irraa argannu jechuudha. Shurraaba sanaan jechuudha. Fakkeenyaaf men t-shirtii kana yoo kan cuqnu ta'e kunooti akkaataa ittiin bitannu jechuudha. Isaanowwan kanaan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti bitatan amma osoo hin taane karaa biraatiin isin argisiisa. Amma app yookaan chaanalii isaanii kana argachuu barbaadan kunooti chaanalii isaanii kana cuqaastu yeroo takka kun akkuma argitan chaanalii telegiraamii asirra taa'u jiru kan jechuudha. Yeroo takka cuqaasna support kan jedhu kan yeroo tokko join the group jedha jechuudha. Kun join the group kan jedhu kan yeroo takka telegramiidhaan seennaa jechuudha. Akkuma argitan jechuudha search godha yeroo sana nuuf galchaa jechuudha. Amma immoo maaliif nuuf galchu jechuudha. Sending messages not allowed yeroo kana amma cufaa waan ta'eef jechuudha. Booda kan banamu ta'a yeroo sana approve yookaan requested isiniif ta'a jechuudha. Garuu managerii argachuu qabdu jechuudha. Managerii akkamitti arganna yoo kan jettan taate asumaanuu jalqaba recharge gochuu qabdu. Wanta isin dhaamu keessaa as keessaa tokko recharge gootu ergasii yeroo ads bakka jedhu kana cuqaastan jechuudha. Yeroo cuqaastan kunooti maqaa asirra jiru kana jechuudha. Maqaa telegiraamii ishee kana jechuudha. Yeroo takka cuqaasna jechuudha. Yeroo takka erga cuqaasnee kunooti ishee kana jechuudha. Kaatii kan jedhu kana jechuudha. Ishee kana jechuudha. Telegiraamiin kan isaan kana jechuudha. Kanaaf isaan manaajara kanas waliin dubbachuu dandeenya jechuudha. Boonasiis yoo barbaanne akkasumas wantoota biraa gara kan garagaraa jechuudha. Yookaan isaan irraa kan barbaannu ta'e
bifa kanaan arganna jechuudha. Akkaataa ittiin galmaa'an kanan isin argisiise isa kana jechuudha. Galmeen asitti galmaa'uu qabdan baankii keessan akkaawuntii keessan galmeessuudha. Akkasumas inni lammaffaa riijistara erga gootanii booda jechuudha. Invite friendidha jechuudha. Boonasii guddaa wantoota isiniif argamsiisu keessaa inni tokko boonasii guddaa wanti argamsiisu invite friendidha jechuudha. Invite friendii kana sirreeffachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu erga kana sirreeffattanii gama recharge'itti deebitu jechuudha. Recharge gochuudhaaf kun asitti akkuma argitan kun recharge bakka jiru kana cuqaasne yeroo takka kunuuti asirratti CBE baankiidhaan jechuudha kan galu jechuudha. Maallaqni kun CBE baankiidha meetod tooftaalii galchan keessaa jechuudha. Inni biraa jechuudha ammas wanta isiniif dhaamu keessaa minimumii 500 ol jechuudha kan recharge godhamu. Erga recharge gootanii ammas akkuma infinite power faatte jechuudha. Screenshotii hin dagatina wanta isiniif dhaamu asitti. Screenshotii dagachuu hin qabdan. Withdrawal kan jedhu kanan isin argisiisa wanta biraa jechuudha. Withdrawal yeroo kan cuqaastan taate amount keessan asitti barreeffattu jechuudha. Amount keessan erga barreeffatanii collection methodii keessaa inni kun baankii kan an barreeffadhee save godhadheetu jira jechuudha. Isa kana maqaa keessanii fi hundaan kan jalqabu baankii keessatti barreessan san yeroo takka cuqaastu jechuudha. Yeroo tokko erga cuqaaftu isiniif gad buusee isin argisiisa jechuudha. Achi booda haga barbaadan barreessitu jechuudha. Amma waan hin qabneef jechuudha akkaataa ittiin galmaa'uun isin argisiisuu barbaada. Minimum withdrawal isaatis 300 jechuudha. Birrii 300 kan baafattanidha jechuudha. 300 yeroo geessan baafachuu dandeessu. Akkasumas ammas wanti biraa jechuudha yeroon withdrawal irratti godhan yeroo wiixatarraa kaasee haga jimaataatti baafachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma wanni inni deduct godhu jechuudha sarviisii sanarraa jechuudha yeroo muratu jechuudha biilii isaa parsantaa 8 jechuudha. Wanti addeessa godhu keessaa inni tokko isa kana jechuudha withdrawaliin. Withdrawal yeroo gootan bakka kanarratti parsantaa 10 godhu jechuudha. Infinity poweriinis akkasumas Grace Farming jechuudha kan nuti ilaalaa jirru sana. Inni kun parsantaan yoo xiqqishoo inni xiqqaata jechuudha. Kanaaf yeroo isiniif bochuudha check godhaa jira jechuudha. Maaliif baankii keessan yookaan meseejii isiniif galu sana keessa laallattu jechuudha. Kanaaf wantoota isaa bal'inaan yoo kan nagaafachuu barbaadan taate komentii jalatti nagaafadhaa. Komentii keessan irratti hundaa'een wantoota isaa hunda tokko tokkoon isiniif himuu barbaada jechuudha. Inni kunis faayidaan isaa akkuma infinity power fi Grace Farm irratti argaa jirru san jechuudha. Inni kunis haaroo waan ta'eef wantoota haaroo jala akka deemuun barbaanna jechuudha. Amma yeroo ammaa kana wantoonni turanii biyyoota biraa keessa turanii nu bira dhufan nu bira ga'an jechuudha. Nutiif scam nu godhu jechuudha. Nutiif bu'aa nuuf hin qaban jechuudha. Kanaaf wantoota haaroo jala deemnee hojjechuu qabna kan hin jedhuuf kanaaf isa kanas jechuudha yeroo barbaadan komentii jalatti wantoota isaa hunda naaf barreessan isinin jedha. Komentii jalatti namoonni naaf barreessan isa irratti viidiyoo san irratti hundaa'ee isiniif hojjedha waan ta'eef har'aaf qophiin keenya kanuma fakkaata. Qophii kan hanga wal arginutti nagaan naaf tura.